فرفشني يعني؟ لا زبالة تقول كوشاشة كلها هذا كوشاشة. Ijoollee keenya gola madaamii keessa yeroo hojjettanii jecha afaan keechanii eeggadha. Loqoda keenya hin beektu jettanii waan barbaaddan naasa'inaa. Keessattuu yeroo aartan bifa aariitiin bilbila yeroo haasoftan iddoo madaamonni jirtutti iddoo ijoolleen madaamii jirtutti akkuma isinitti dhufeen jarri kun loqoda kana hin beekan hin danda'an jettanii akka argitanitti naasa'inaa. Adaraa keessan biyya ormaa jirtu mana ormaa jirtu keessattuu jechoota fokkataa iddoo jarri jiranitti naasa'inaa jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirrutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamuudhaan viidiyoo yeroodhaan asirratti darbuun wajjin hordofaa isiniin jechuu jaalanna. Egaa akkuma viidiyoo jalqabarratti dhageessani jechuudha. Viidiyoon kun maal ibsa maal jechaa jiru isiniif galuus danda'a. Yoo isinii galuu baate hanga xumura viidiyoo kana dhaggeeffadhaa hunda isaas keessatti argattu isiniin jechuun affeerraa kooti. Gara viidiyoo kiyyaa yoonan sin dabarse jechuudha ijoollee keenya. Amma isheen tuni sarraatinyaan mana isaanii jirti. Hojjettuun mana isaanii keessa jirti jechuudha. Yeroo hundumaa bilbila yeroo haasoftuu yoo aartefaa bifa aaritii yeroo bilbila haasoftu maal jetti jecha qoshaashaa jedhu kana baay'istee irra deebitee haasoftii akkasumas immoo jechoota garagaraa haasofti jechuudha. Yeroo kana isaan jecha qoshaashaa jedhu kana keessaa qabatte jechuudha kan qabatamuu fi danda'u. Jecha kana qabatteeti amma laayivii TikTok irra jirti akkuma argaa jirtan kana. Innaa dhuftee asitti qoshaashaa jechuun maal jechuudha jetteetu gaafatte yeroo gaafattu immoo sun immoo tagbaariidhaan deebistee fi jirti zibala jechuudha jettee akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Jettee raawwattee maaliif na gaafattee jettee yeroo gaafattu sarraatinyaan mana keenyaa yeroo bilbila haasoftu bifa aaritiinis yeroo haasoftu yeroo baay'ee qoshaashaa jetti maaliif jecha kanarra deddeebitee haasofti jetteeti. Innaa amma micayyoo irratti rakkoon dhufe moo rakkoon hin dhufne hiikaa jecha kana waan beekanii fi micayyoo tana kaameraadhaan duubatti rakkoo irraan ga'ammoo rakkoo irraan hin geenye bakka kanatti hubadhaa. Jarri afaan keenya hin beekani loqoda keenya hin beekan waan nu jennu hin beekan jenne zim jennee waanuma nutti dhufe yeroo aarres yeroo gammannes haasofnu kana of eeggachuun dirqama nurraa barbaachisa. Ani jechuudha amma bilbila nan haasaa hin haasa'u isiniin hin jedhu bilbila nan haasaa geeru. Yeroo madaamiin koo na bira dhuftu yeroo jarri na bira jiran ani bilbiluma dhuma naasaa jiraadhayyuu nama itti haasofsa zimin jalaa jira jechuudha. Abbaan sun na dhaggeeffatee yookaan haasa'uu dadhabeen deebisuu baadhe cufatee narraa deemuu danda'a. Yoo nama naaf hubatu ta'ee obsa qabu ta'e taa'ee na eeguu danda'a malee ani jara biratti bilbila naasa'u dhugaan isinitti hima jechuudha. Hin haasa'u maaliif jennaan lukkuun qumatii fi miti kan karraa gadi jettee seentu kabajaadhaaf malee. Kanaaf akkuma argine ta'uun nurraan eegamu nuti jaalannee jibbine amma sarraatinyaadha mana kana keessatti. Kanaafuu jechuudha hojjettuu isaanii akka taane beeknee sirritti adda baafannee waan jechuu qabnuu fi waan jechuu hin qabnes adda baasnee beekuu qabna. Nuti nama guddaadhaarra nama sirritti yaadnu shamarran biyya arabaa jechuun yaadduu hubattuu beektuu waa hunda jechuudha. Kanaaf mana kana keessatti sarraatinyaa isaanii erga taaniin booda isaanillee maallaqa nu kaffalu tolaa miti kan isaanii hojjechaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa madaamii keessattuu madaamii gaarii yoo ta'an manni sun gaarii yoo ta'e hojii gaarummaa mul'isuudha kan nurraa eegamu. Kanaaf har'a isaan akkana nu godhan jennee afaan keenya hin beekan yookaan qoonqaa keenya hiikkachuu hin beekan jennee akkuma arginetti haasa'uun nurraa hin eegamu jechuudha. Kanaan dura yoo beektanii yoo yaadattanii haadha fi intala ta'aniiti mana tokko keessa hojjetu turanii Dubaay keessatti jechuudha. Inna isaanii maal godhanii taa'aniitu wajjin madaamii hamatu jechuudha. Lamaan isaanii waa'ee madaamii sanii waa'ee mana sanii haasa'u. Yeroo haasaan kana madaamiin kaameraa dhossaatiin isaan waraabdee turte. Sagalee isaanii qaddaatetti nama sagalee isaanii hiiku irratti ergite sagalee sun hiikamee fi indoom TikTok irratti bal'inaan hojjetamee viidiyoo sun adaraa ijoollee sammana sanii baasa lubbuu isaanii baraaraa jedhamaa ture. Haala saniin dafanii namoonni dhaqqabanii lubbuu nama lamaa baasuu danda'anii jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha obboloota koo
jarri nun beekan yookaan loqoda keenyan beekan jenne namoota afaan keenyan haasa'an tokko yoo wal argines waa'ee isaanii haasa'uu hin qabnu jechuudha. Yeroo haasofnellee sagalee keenya gadi qabannee xiqqeechineeti malee ol kaafne loqoda keenyan beeku jenne hin beekan jarri tuni waan nu jennu hiikkasaa hin beekan jenne akka nutti dhufetti haasa'uus hin qabnu dubbachuus hin qabnu jechuudha. Kanaaf arraba keenya eeggachuu qabna aga mana ormaa jirru. Kanaafuu jechuudha ijoolleen keenya bilbila keessanillee cheekii godhaa yeroo isiniin jedhu akka carraa bilbila keessan lakkoofsa keessan waan beekaniif xalafanii hidhachuu danda'u. Nama telegiraamii koo na jalaa hidhatanii jiru jechuudha. An telegiraamii ama baay'een fayyadamu baay'een seenu jechuun wanta tokko yoo nu dubbisuu seeneen alatti hin seenu jechuudha. Isiniif galee kanaaf jechuudha gizee sagalee namaa erginullee of eeggannee waa'ee isaanii waa'ee jaraa haasofnee yoo ergine tasa bilbila keenya yoo hidhatanii jiraatan wanta nu erginu san wanta nu jennu san nama biraatiin hiikaa oduu jedhanii hiikanii waa'ee isaanii kan haasofnu yoo ta'e rakkoo nurraan ga'uu danda'u. Keessattuu biyya Arabaa keessatti biyya Oromoo keessatti nama oduu odeessu nama waa'ee isaanii haasa'u seerri biyya kana arraba muri jedha. Kanaaf obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa. Hin haasa'inaa isiniin hin jedhu ani garuu yeroo haasoftan isaan biratti hin haasa'inaa. Isaan yoo isiniin jedhu jecha tokko irra deddeebitanii dubbatin. Amma mucayyoon tun maal taate qoshaashaa jettee yeroo hunda irra deddeebitee jecha kana haasofti. Jechi kun maalidha kan jedhu qabattee dhuftee nama siidhaa hiikuu gaafattee jechuudha. Kanaaf jechuudha wanta akkanaa kanarra of eeggannoo godhadhaa jechuudha. Adaraa keessan mucayyoota akkatu maal ta'e isiniif galee amma afaan biyya keessanii na barsiisii jettiin intalli madaami jechuudha. Yeroo kana anchi wushaa'ish anchi likiskis jettee intala kana itti dubbatti jechuudha. Mucayyoon kun jecha kana waan gaariidha jettee qabatte dhaggeeffadhaa guddi ijoollee keenya mee. Amma mana tokko dhatte jechuudha. Yeroo mana tokko dhattu inta mana san sarraatinyaa Itoophiyaawitu jira. Achumaan anchi wushaa anchi likiskis jetteen. Isheen dura anchi likiskis jettee jecha kanatti himte kun wushaa jechuun likiskis jechuun ati bareedduudha ati nama gaariidha ati akkasiidha jechuudha jettee hitteef. Tun immoo san bira dhattee jecha kana jechan jechuudha intalli madaami jennaan surrifattee ilaalte. Jennaan maalidha ati mee nama gaariidha nama shaggeedha siin jechaan jira jettee afaan Arabaatiin inti helwa yaan inti marra kooyisi yaani afaan keechaniin immoo anchi wushaa anchi likiskis jechuudha miti jetteen. Sun immoo sarraatinyaan osoo hin galiniif maal jettere akka jechi kun jecha fokkataadha jecha badaadha hadii mushkiisa yaani ati nama gaarii miti ati baay'ee sareedha ati kalba jechuudha jettee hiitteef jechuudha. Yeroo kana intalli madaami sun deebitee mana fiititti galtee intala san haadhatti himtee haadhan akkana naan jettee haati immoo intala kana maal goote ni rukutte jechuudha. Ishee sarraatinyaa kana jidduu kanatti eenyu balleechaa qabame intala madaamiti moo sarraatinyaa san yoo jenne fudhan sarraatinyaa sani jechuudha. Isiniif galee maaliif jennaan tasa isaan gara biraa dhaqu iddoo garagaraa deemu waan ta'eef isaan mana ta'an fakkeenyaaf iddoo garagaraa deemu sarraatinyaa Itoophiyaa hedduu argu jechuudha. Waan nu jennu san waan nu manatti goonu san sarraatinyaan mana keenyaame waan akkanaati. Sarraatinyaan mana keenyaame akkas jedhanii yeroo baay'ee haasa'u. Amma jedhana namoonni gara biraatii dhufanii wal arginu ijoolleen isaanii jechuudha sarraatinyaan mana keenyaame waan akkasiiti jedhanii yeroo baay'ee natti himu jechuudha. Kanaaf arraba keessanii gadhaa keessattuu ijoollee isaaniitti yeroo haasoftan akkasumas immoo gizee bilbila haasoftan bilbila sijjammar jara biratti naasina an akka kootti jechuudha. Akkuma duratti isiniin jedhe ani bilbila jara biratti taasallee naasa'u amma viidiyoowwan hojjedhu kaameraawwan hojjedhu galgala jechuudha. Gizee sa'aatiin riba kiyya sa'aatiin kutaa kiyya galanii viidiyoo hojjedha malee guyyaa takka guyyaa viidiyoo hojjedheen beeku jechuudha. Amma viidiyoo gizeen gadi dhiisu waanumaan guyyaa natti tolee viidiyoo gadi dhiisu sinitti fakka. Sa'aatiin kun halkan keessa sa'aatii 12 jechuudha. Sa'aatiin amma viidiyoo isin waraabaa jiru kun sa'aatiin riba kootii hunduu kutaa ofiitti galeera. Anis kutaa koo keessan cufadhe taana homtuu nan dhaga'u. Sa'aatii kanan hojjedha. Saniinuu sagalee koo gadi dhaqqabadhe na dhaga'inuu laatan jedhee shakka. Kifilli isaanii narraa fagaata narraa achi fagoodha garuu saniinuu ofiin amanu jechuudha.
Inna kanaaf ijoollee keenya isaan afootti akka barbaadanitti bilbila qabachuu yookaan akkas hin jiru. Guyyaallee jechuudha. Eerfooniidhaan nan dhaggeeffadha. Eerfoonii bulutuusidhaan nan dhaggeeffadha. Waa dhaggeeffachuu nan jaaladha waan ta'eef. Garuu bilbila harkatti qabadhee nan argitu jechuudha maadaamiin. Yookaan firiijii gubbaa godhee yookaan xarbeezaa komadiinoo keessa godhee haala saniin dhaggeeffadha malee madaamii fuulduratti bilbila fuudhee akka barbaadeen ta'u jechuudha. Garuu bilbila maa qabattiin naan jedhama jarri kun jara gaarii waan ta'eef. Garuu ani immoo ishii yoo jirtu hojii of harkaa qabaadhe yookaan ishiin na ajajjee bilbila fiigu jechuudha ishii biraa wanni beekuu qabdan. Kanaaf jechuudha akka isa nama fakkeenyaaf ogummaan bilbilatti yoo nan bilbilatti fiige yookaan tarneeta na jalaa cufuu danda'u yookaan waa barbaadan na gochuu ni danda'u mirga qabu manni mana isaaniitiif dhiire. Kanaafuu odoo nama madaamii fotti hojii ishiin na ajajjisan hojjechuu dhiisee gara bilbilaa fiige ishiin immoo dhadheetti waayifa mana shiisan paaspoortii jijjiirti booda waayifa malee na teechisuu dandeechi. Kanaaf wanta kan hunda sirreessuu qabna ijoollee keenya hanqina keenyaaf sirreessuu qabna. Bilbila qabachuu yeroo boqonnaa keenyaa malee yeroo hojiitii miti isiniin jechuu jaaladha. Wanta haasofnus eeggachuu qabna. Arraba afaan keenyas eeggachuu qabna isiniin jechuu jaaladha. Kanaafi sinin jedha obboloota koo kanaafuu akkuma argitanitti haasoo akkuma argitanitti dubbachuu akkuma isinitti dhufetti yookaan immoo madaamiin jiraachuu baatte ishii achi omaa isinitti fakkaachuu diddee bilbilatti fiiguu hojumallee yoo qabaachuu baattan madaamiin sin bira dhufte taana yookaan waa isiniin jechuu barbaaddi yookaan isinitti haasoo barbaaddi eegaa jechuudha waan ishiin isiniin jettu dhugaa rabbi. Maaliif kabajaan namaaf osoo hin taane nama tokko yoo kabajan namaaf osoo hin taane waaqarraa arganna jechuudha nuti. Ini galee akkas isin jedha obboloota koo kana fakkaata viidiyoo nanarra qabadhee dhufe dubbii arraba ofii eeggachuun waa guddaaf nama fayyada jireenya namaa jijjiira isiniin jedha ani viidiyoo kiyyaa sumarraananii goolaba turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatitti walitti deebinu asumarraan warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan akkuma baratame mana keenyaaf maamila ta'aa isiniin jechuun jaaladha obboloota koo ani viidiyoo kiyyaa sumarraan angolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa baay'een sin jaaladha hunda keessanuu warroonni haaraa dhufaa jirtan welkaam oluma seenaa isiniin jedheen jira. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebtu chaawu baay'ee turtii gaarii isiniif haa ta'u laayikatti hin dagatinaa isiniin jedha.